السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنا نجا كوت نجاني في أنجال الله هم كبجارا بكتير مرس نجاو دعوتك يا فيديو أراك أنا كذا دي حالة أونلايني فيسبوكاتي في أونلايني ماسنجر كيسني أوفاتشو دن ديسني وكين أوفرا شفتني فيسبوك كيسن فايدة مو دن ديسني نسم برسيس أكنا نتقولن أونلايني فيسبوكاتي في أونلايني ماسنجر راتي اسن أرجنة تيجود أجا دعوتك يا فيديو كان لايك شير ولا يشولا لايك شير go chudan akan waan gaari waan bareeda waan isin faayadu siniif video kanya like share go chudan jabeesu qabdani nuur raabachuu qabdani ayee daawwatan kiyyaa online messenger ofirraa cufuudhaaf messenger keessan galtanii achi booda profile keessan irratti click ni gootu achi booda asilatti activate status kayyatun yurti irratti click ni gootu achi booda haala kanaan raatii lama sanii fide jechuudha haala kanaan filannoo lama yeroo sanii fide raatii kan lachuun cuftan jechuudha kan oliitis kan gadiitis asirratti haala kanaan yoo filannoo sanii fide yoo sa'aati tokkoon booda ofumaan automaatikaalii namni online irratti nu arguu jettan sa'a tokkoon booda kaatanii yoo fedhan sa'a saddeetiin booda yoo fedhan sa'a barbaadanii yoo immoo hin barbaanne asirratti kilik gootaniitti dhaabdan jechuudha ofumarraa isin galee haala kanaan gonkumaayyuu namni onlaayinii feesbuukaatii fi onlaayinii meseenjera irratti isin arguu jechuudha hanga barbaadanii yoo onlaayinii irra jiraattanii onlaayinii irra bultanii ooltan namni tokkollee isin arguu hin danda'u haala kanaan egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jeetan abdii gabaa barnoonni keenya irraa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii hordofuun dagatinaadha akkasumas viidiyoo kan namni baay'een argee kan raafadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.